BBC afaan oromooti nu waliin tura. Qophii keenya fulbaana 17 akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenyaarraa keessatti ajjeechaa kantiibaa magaalaa Gullisoo fi yaaddoo hojjettoota mootummaa magaalichaa adda isaanii kana bifaadhaan mirgaarra rasaasa lamaan namni to'atame hin jiru. Xiinxala poolisiin immoo qorannoo ammasitti jira. Kanarraa kaasnee shakkiin hin qabnu isaan hojjennettanii shakkiin ammayyu. Magaalaa Baateetti waan dilbataa fi wiixata kaleessaa ta'es iyyafanneerra. Aadaa Oromoo Salaalee wadaa jarrattis gabaasa qopheessine qabna. Ishii barreen gaddaatiin nan dhungadha. Dhoksaadhaan immoo bootaa baay'eedhaan hin qaba. Bootaa 3 bootaa 4 hin qaba. Akkasitti ishiis nan dhungadha baqa. Odeessaalee gaggabaaboof kaanis jiru. Angalaanaa Balaay nu waliin turaan isiniin jedha. Dilbata darbe galgala naannoo sa'a 4tti mana isaaniitti kaajjeefaman kantiibaan magaalaa Gullisoo obbo Abbabaa Takkaalliin kaleessa awwaalamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gullisoo obbo Tasfaa Likkaasaa namni ajjeechaa kanaan to'annoo jala oole jiraachuu baatus waraana dur abaa'oo jala ture shakkinaa jechuun BBC'tti himaniiru. Ammayyuu itti aanaatu dubbise. Hawaasni naannoo sanaa dhiyeessu immoo namni rukute suni sibiiliin ollisee immoo rukutee sagadee immoo biisaa keessatti jalqaba mucaasa waggaa 10 kan hin bunne tokko gadi baanaan isaa ol deebisanii abbaa waamnaan abbaan gadi ba'ee rasaasa namaa kutusan. Baay'inni isaanii naannoo nama ja'aan taa'edha. Istimeeshiniidhaan kenname malee waan salphisiisu. Kan kana isiniin jedhee ollaadha. Ollaadha. Qorannaa booda faanni isaanii faana nama ja'aan caaluudha. Haati warraa maal jedhan? Haati warraa sibiilii mokkatanii ollisanii biisa ofii keessatti rasaasa namaa kutusan immoo ollisanii laaptooppii deemsii rasaa ta'ee inni ta'ee waa barreessaa jiru. Televiziyoonii ilaalaa waa barreessaa jira. Laaptooppii immoo fudhatanii ba'anii maqaama namoota hojjettoota isaanii inni barreeffatee harkatti baatee deemus fudhatanii ba'anii. Qawweedhaan rukutanii? Rasaasa kilaasii lamaa rukutan. Adda isaanii irraa aana fudhatee ilaale yeroo sana adda isaanii kanarraa rasaasa lamaan naame bifaadhaan mirgaarra rasaasa lamaan naame. Egasii booda namni to'atamee hin jiru naan jettan? Namni to'atame hin jiru. Xiinxala poolisiin immoo qorannoo ammasitti jira. Wal ta'aniiti kan isaan dhaqanii godhatan. Erga kantiibaa ta'anii hangamii obbo Abbabeen? Atilis naannoo ji'a ja'aan caalan erga kantiibummaa darbani. Isa dura maal hojjetaa turan? Gaafatamaa balaataa aanaa turan. Aanaan keessan keessumaa magaalaa Gullisootti waggaa darbe yeroo baankileen saamaman aanaa Gullisoo magaalli Gullisoo keessas baankiin saamameeraami? Baankii meeqa saamame yeroos? Baankiidha. Hawaasi kooperaatiiviidha. Isaan kana kan saamameti. Abbaa ijoollee meeqaati obbo Abbabeen? Ijoollee 2 qabu. Dhiira tokkoo fi mucaa durbaa tokko. Hidhattoonni kan kana dura abaa'oo jala socho'an kan amma immoo ofii adda ba'an aanaa keessa hin socho'u. Adda bilisummaatti kan adda ba'anii ofii isaanii socho'aa jiran daggala keessa baay'eedha. Aanaadhuma Gullisoo keessa? Aanaa Gullisoo, Yuuddoo, Gandiidhaa fi Aayira keessa qabatamaatti socho'aa jiru. Boojii tokkoffaa dabalatee jechuudha. Tarii ajjeechaa kantiibaa kanaan isaan ni shakkitu sin? Akka maatiin isaaniitti yaa'u sibiiliidhaan deemu sibiiliidhaan kan deemu immoo amma qabatamaatti namooti qabamanis namooti 2-3 amma naannoo kaampii raayyaa kan jiranii sibiilii uffatanii deemu. Sibiiliidha kan isaan uffatan malee re'een jiranii. Kanarraa kaasnee shakkiin hin qabnu isaan hojjenne shakkiin ammayyu. Kana dura dhimmi isaa walitti fudu ture? Kantiibaa wajjin kantiibaa wajjin illee walitti isaan qabanii yaa'u maree uummataa sadarkaa adda addaatiin keessa namoota kana maqaa dha'uudhaan addeeffatuudhaan yeroo tokko yeroo inni taasisu jira. Kanumarraa kaafameeti kan inni xiqqoo namooti sanban jiraniifi. Ajjeechaa booda hojjettoonni baay'een rifatanii jiru. Ajjeechaan kun nurra singaa sodaa jedhu qabu. Sababa kanaaf hojjettoonni magaalaa kaleessa hojii hin seennes nuun jedhaniiru. Finfinneetti qajeelfamni haaraa geejiba uummataa teeknooloojii intarneetaa gargaaramuun socho'an to'achuuf oolu bahe. Qajeelfamni kun erga ifa taasifameen boodas namoonni hedduun miidiyaalee hawaasummaa irratti I stand with Ride yookaan Ride cinaanan dhaabbadhaa jechuun maxxansaa oolaniiru. Dhaabbata hojii kanaan Finfinnee keessatti haalaan beekamu keessaa Ride isa tokko. Hojii gaggeessituu dhaabbatichaa Saamraayit Fiqiruu dubbisneerra. የንግድ ህጉን የሚፈቅድልንን
Akkuma seerri daldalaa hayyamutti hayyama daldalaa baasnee hojjechaa jirra. Akka kaampanii Itoophiyaa kamuu mirga keenya waan ta'eef hanga xumuraatti ni falmanna jennee kaane. Ammas hojii keenya hin dhaabne hojjechaa jirra. Ittuma fufna. Xalayaas ta'ee qajeelfamni nu qaqqabe hin jiru. Daataabeeziin maaliif akka barbaadames wanti nutti himame hin jiru. Qajeelfama kana nutis miidiyaarraa dhageenye. Dhaabbanni keenya raayid kan jalqabaa akkuma ta'uu isaatti teeknooloojii geejjibaan waan hedduu dalaguu keenyaan marii kanarratti otoo nu affeeraniiru ta'e waan hedduun gargaarraan turre. Daataabeeziin kun maal of keessaa akka qabus wanti ifa ta'e hin jiru. Galmee namootaa yookaan kan konkolaachiftootaa ta'uu wanti ifa ta'e hin jiru. Nuti dhaabbata dhuunfaadha. Iccitii tokkoon namootaa kennuu hin dandeenyu. Namoonni baay'een waajjiraa manatti deddeebi'u. Iddoon itti jiraatan barama jechuudha. Maaliif kana dabarsinee kennina? የሚመላለሰው ቤቱንስ ሎኬሽኑ ይታወቃል ማለት ነው ለምን እሱንስ አሳልፈን እንሰጥ dhimuma kanarratti kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa galgala kana fuula Tiwiitaraa isaanii gubbaatti kalaqa kamuu dhorkaa hin jirru inumaayyuu ni jajjabeessinaa jedhaniiru. Raayid namni dhaabsisee hin jiru wanti ifa ta'uu qabu nageenya hawaasaa eegamuu kan qabu ta'uu isaatis jedhaniiru. BBC afaan oromoo caqasaa jirtu hordoftoota keenya amma immoo firaafolii dhugaasaa odeessaalee gaggabaaboo gurra simbuusti. Abbootiin gadaa Tuulamaa wal dhabdee isaan gidduutti uumamee ture bakka pirezidaantiin itti aanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti hora sadiitti furaniiru. Obbo Shimallis akka seera Oromoo ganamaa akka sirna gadaatti Oromoon wal dhabdee qabu osoo hin araaramin haaloo garaatti qabatee haroo tokko waliin hin dhaabbatu jechuun OBNtu gabaase. Ayyaana Irreechaa ilaalchisee qophiin addaa qophaa'uuf jira. Mata duree Irreechi nageenyaa turizimiif jedhuun dilbata fulbaana 11 fiigicha akka gaggeeffamuu fi konsertiin muuziqaa fi aadaa Oromoos Finfinneetti kan gaggeeffamu ta'uu hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo ibsaniiru. Irreecha baranaa irratti namoonni miliyoona 10 ol ta'an ni hirmaatu jedhamee eegama. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu ganda Madhiisaa Jaallaa jedhamutti balaa konkolaataa halkan sa'aatii 4 irratti mudateen lubbuun namoota 10 darbuu poolisiin beekseera. Konkolaataan Jigjigaa irraa uummata fe'ee Finfinneetti imalaa ture namoota cidhaaf mana misirroo dubaraa oolanii gara mana gurbaatti imalaa turan irra ba'uun lubbuu dubartoota 9 fi dhiiraa 1 galaafatee namoota 5 irra balaa cimaa fi salphaa dhaqqabsuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Barsiisaa cimaa addunyaa ta'uun bitootessa darbe kan filatame lammiin Keeniyaa Piiter Tabaachii yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti haasawaa taasisuusaan dura White House keessatti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin wal arganiiru. Barsiisaan kun galii ji'aan argatu keessaa 80% namoota harka qalleeyyii Keeniyaa keessa jiraniif kenna. Kuusaan boba'aa Saawudii Arabiyaa haleelamuun booda gatiin boba'aa addunyaa dabaluu erga dhaga'anii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp boba'aa ol keenyee gabaaf dhiyeessuun gabaa ni tasgabbeessina jechuun Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Boba'aan isaan jedhan kunis baarmeela miliyoona 640 kan ta'udha. Oduun har'aaf qabadhe kan magalaan. Ayyee firaafolii yeroo gaarii qabadhu. Godina saba Oromoo naannoo Amaaraa magaalaa Baateetti sanbata darbe galgala naannoo sa'a 2:00 boombiin kaampii humna addaa naannoo Amaaraatti darbatame eenyuun akka raawwatame hin beekamne jedha waajjirri bulchiinsaaf nageenya aanaa Baatee. Guyyaa kaleessaa miseensonni humna addaa naannichaa tarkaanfii haaloo ba'uu fudhataniin jiraattota magaalaa Baatee osoo adda hin fooyin reebanis nuun jedhan hoogganaan waajjirichaa obbo Hussein Ahmed. Boombii wayiitu poolisii addaa naannoo Amaaraa irratti darbatame. Abbaan isaan beekamne amma ammaatti reefu qorannoo irra jirama. Sanii wal qabateetti poolisiin dhiiqii keessa galanii mooraa keessaa ba'anii ummata karaa irratti gara malee rukutameera. Magaalaa keessa faca'anii manni baay'een rukutameera. Namoota baay'ee irratti rukuchaan gaggeeffameera. Wanni nuti agarre magaalaa keessa jirra waan ta'eef isa kana wal qabatee haalli gaariin hin turre kaleessa. Kalee guyyaan gabayaadha akka aanaa keenyaatti itti gaafatamtoota poolisii addaa naannoo Amaaraa dafee jedhamturraa dhufanii ummataa fi jaarsoliif qeerroo wajjin marii bal'aan gaggeeffamaa oole guyyaa kaleessaati. Ofii boombii darbatame sanaan miseensonni poolisii miidhaman jiru.
Injiru miidhaan isaan geenye mooraa isaanii keessatti kan furguggeffan qaama namarras ta'ee meeshaarras wanni gaheen jiru. Warri poolisii hoo tarkaanfii fudhataniin dhukaasa bananii turanii magaala keessatti. Dhukaasiin banamne meeshaa qabataniit kallattii magaalaa hundaan faca'anii fi uummata reebicha. Sadafii meeshaatiin shimalaan nama adda baasuun hin turre namuma itti fullaane nama ta'ee eegalu qalamaan tarkaanfatee kan rukutamaa ture. Ofii uummatni naannoo sanii poolisii addaa naannoo Amaaraa irraa jibba yookaan wanna akka diinaatti ilaaluuf qabaayyuu. Uummanni ofitti hin fuune duruma haala godina kana keessatti uumame wal qabatee wal shakkiin jira uummataa fi poolisii kana gidduutti ija jala wal ilaaluun jira. Nuyiif gaachana nu ta'uu osoo hin taane miira sodaa keessa nu galcheera. Gocha kana ammaan yeroo lammaffaa nurratti raawwatame. Kanaaf hin barbaannu sodaa nurratti uumeera nurraa kaasaa kan jedhan. Ofii naannoo baatee qaamni hidhatee socho'u jira qaamolee nageenyaan alatti. Nuti kana qotee bulaan alan beenu kana nala qaama hidhatee socho'u ummatti nu wanni beeknu jira. Amma ummatichi miira akkamii keessa jira? Uummanni miira sodaa keessa jira. Kan naannolee biraatti buqqa'uu laana uummanni ajjechaan akka naannoo Beenishaangul akka naannoo Oromiyaatti raawwatamaa ture san nurratti gahaa jiran shakkii guddaa jiran jaarsoliinis kan iyyaa raayyaan ittisa biyyaa nu gidduu hagalu malee haala kanaan wabii hin qabnu kan jedhan isa. Humni addaa naannoo Amaaraa gara naannoo baatee erga dhufe baatii 6 ol ta'eera. Qophii keenya xumuraarra geenyeerraa waa'ee wadaajaa hagam keessantu beeka. Wadaajni qaammee keessa wayitaa baaboon daraarti jalqabama. Dargaggoo fi shamarreen akeekkattaniidhuma wadaajaaf ashuffeetti ba'u. Mee Firaa'ol balaa waan iyyaafatteerraa gabaabsitee isinitti himti. Karameellaadha binnaaf qaxaruu qabnaa qaammeedhaatti si binnaannaa inni shaashitti. Qaammee irratti karameellaa si binnaannaa karameellaa sana ijoollee hurraa kana baachifannee deemna. Hurraa sanarraa mucicha sanuun bira ga'ee karameellaa isa fuudhan kiisii isaa keessatti naqaaf jechuudha. Inni naqaa fi bakka amma wadaajidha naqaba nan hungadhaa hin gallaa gargar gallaa jechuudha. Eessatti waluun gattu? Ashuffumatti meeduma kana teenyee naxalaa walittus naan gallee galla. Karameellaa gabaa naggaadee jarii kottu karaa mana keenya karaa wallaalee jedhii kan jedhanii sirbanis kanumaaf mitiire achuma ganda bosoqqee jaatee kan jiraatan obbo Tasfaayaa Saffaan qaammeen yoo geessu shamarreenii fi dargaggoon akkatti qophaa'an nutti himan. Aduun kutaaxashii dubartiitti kafana hin bitanii shaashii hin bitanii fi nuti immoo dargaggeessi immoo nuti kafana hin bitannaa caammaallee addisii hin bitannaa bakka qaam'ee gubbaa irratti dubartii darbaa dhufanii nus immoo ulee keenya qabanneetti foollee jechaa faana baana dubarta sana faana dubartii abaaboo qabataniit yaabaabilee roobee birraanaa saasaaroo beeroobee yaadolee maaloo jedhaniit dubartii isa jedhu dhungoosin immoo yuti wayaatti shafaneeti hin dhungataa saniin booddee hidhii keessa hin dhungataa ishiinis hin dhungatti akkasitti bakka addaan deemu. Obbo Tasfaayeen wagga waggaan yoo qaammeen ga'u shamarree garaagaraa akka dhungatanis nutti himan. Ishii barreen gaddaatis nan dhungadhaa dhoksaadhaan immoo bootaa baay'eedhaa hin qaba bootaa 3 bootaa 4 qaba akkasitti ishiis nan dhungadha baqa amma garuu nama biraatan fuudhee ishii yoo jaalallee keessan hin fuune nama biraatan fuudhe wadaajii sana hoggaa namni dhufa biraan irratti yoo nama biraa jaalatte namicha irratti dhungate san garuu uleedhaan garuu isa san garuu uleedhaan hin maaru nan rukutaa nama deessaa garuu nama deessaa haqquma. Wadaajiin yeroo dubaroonni gira buqqifatan yeroo ximqataa fi qaamni keessa adeemsifama. Adde Masarat Baacaa ganda qaaqee jiraatu qunnii buqqifannee manduuba bulfannee ganama sirbaa yaanaa jedhu. Abaabileya doole kaamengecheya kunjee kunjiisu maali egaa ormaa kee naanii dubra guddisu maali. Baay'inni deemna karaa 40 taana xinnaanis guddaanis wal geenyatti warri gurguddaan fuuldura deemna wal ammanne warri nutti aanu immoo nu duuba deema ani booda waggaa taphannu warri qeerroowwan immoo nu duuba deemanii aanonni jedhanii qabanii nu dhungatan akka. Dargaggoo Shibbiruu Bizunaan wadaajiin amma akka durii akka hin jirre ni dubbata. Aadaan kun ammaaf hin jiru gabaa'ee dhungoo wadaajiin kun duraan dabre malee amma homtuu hin jiru. Yoo jiraate anaafuu shaggaadha malee.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jenne asuma irratti goolabameera. Boru sa'a wal fakkaataatti walitti deebina. Sagantaalee keenya yookaan odeessaalee keenya fuula feesbuukii keenya akkasumas marsariitii keenya irraa argachuu dandeessu. Qophii kana kan qopheesse Eeliyaas Hordofaatii kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaa. Horaa bulaa deebana.